Amin jarti. Haadha nuufi daadhaa haadha faatee sarnaan wajjin haasoftu dhiyeengata daashiin dhukkuba kana qabdi akkasitti haasawtu turate si baadhi faatee akkamitti si dhugumaaf akkana dubbatti moon jaabee ta'ani gaafa mana mubaarak keessaa san kanaaf haadhi faatee rakkoo ni qabdi yes dhibbaan dhibbatti ni qabdi tanneen immoo tan jajamaa san nurra adisisan sa warra ijoollee xixiqqaa wayiin bitadee jamjam jedheetu akkanumaan fiigu san nurra adisi boosan miskiina sanneen san rabbi oduutti buuse osommoon namni hicciti fa'i tokko sitti himate suni barra suni jiru namittiin eegee dhiigaa ishiidha ishii santu deemee waan nuun jedhiniin itti himee akkana nutti nu olsiisuudhaaf osoo na baasuu baatanii maar jettee itti haasa'e namni itti haasa'e haadha faateetti boontu lafaa kaatee waan akkasiin haasoftu wanni na osoo baasanii kan jenne bakka isaan gadi ila bakka isaan gadi buusa sani dubbiin kun bakka kanatti Somayyaa san illee laallatala namni kijibe haadha faateetti miti bara dubbii san namni kijibe taanuma kijibe dhaqee namitti majalaan citaa san namitti hudduu citaa santu dhaqee kijibe guys manuu fidaa خلاص isma gad deebis bakka خلاص fuudheeti hayyee خلاص haadha roobte inni waan itti himanii garaa nuti yoo kennine waan keenya aanatulla alayka jedhe jooni moo maal gata jooni raggatamuu qaba beetam jooni sama raggatamuu qaba Tennoonni bakka miskiina gargaaru kanatti tennoon na gammachiisa maloon inni bade ajandaa keessaa harkaan qabu. Ummati yoo qilxile akkanumatti callistee garatti qabattee baatii lama fayyaa teettee akka tasaanaa garaa. Anallee humna gaafattee waan san maaltu kana ta'e humni jettee eegisanii foolorraa kaafnee miishi. Haqa walitti minaabar. Waan garaa keessa jiru gadi baastee jirti waan ani hin jedhi waan an qubarraayyuu hin qabne. Boontu tokkana naan jedhe jetti dhugaa jirtu haa himtuuti meetti sheer godha. Nabsi di antara tishi sun maraatee jirti waan hedduu haasoftitti dhagee yoo dhaqee yeroo sitti himan waan qabattu waan deeftu olii wallaaltee warra balkaaba. Ijoollee keenya daawwaltii waan agartee haasotti as fiigdi achi fiigdi. Ani waan isa sanidha sun akka fedhettu haa ta'u. San himeen jiran. Barbaachise rabbillee nama dhiisuu beeki. Tokkoffaa irratti maqaa namaan dhayinaa ila tokkoffaa irratti maqaa namaan dhayinaa dhiyeengata maal dubbanne. Giiftii kan kee abbaa barbaadde kenni qeerroo siin jenne maanguddummaa irratti abbaa barbaadde tokko jedhe. Haadha faata immoo taate waan nu gootan qabdu intala Oromooti yes mo'attee jirti mo'attee jirti hamma fedhe waa ta'u mubaarikuun galateeffanne haadha faatee dhugaa siimane. Dhuga isaa kan dhaqee Tooppiirra taa'e. Isaa dhaqee waa kennu. Tooppiirra warra. Illaa kun amma mubaarakitti sheer godhaa fidaa haadha faatee ofeetan haadha faatee mubaarakuu ma boojjifte jechuudha waa sana simante. Nama dhaqee Tooppiirra qabate akka nama Ameerikaa jirutti. Kakana bira kunne haadhi faate immoo dhugumatti dura akka teraate haqaa hunurraa qabdi yeroo dhugumatti dura akka teraate rakkoon qabu. Namni dila hanga miseenjeraa jedhe waan dhage haasa'ee lallaaqee dubbii keessa fiigee. Fidamee amma mufaate waan dhuguma miciyyoon itti himte namitti itti dubbatte kana asirratti dubbattu seeraan. Sagaleellee yoo qabaatte sagalee wajjin haa dhiyeeffattu yoo ammoo dubbiin dhugaa ta'e kalaas qixaatamuu keenya hin qixaatamnaaf nuti. Akkas murtii nuti murteessitanii badaallee jedhame leencas ta'e tiktookii kanallee cufaa badaa jettanillee hin banna. Kanaafuu waan sobaa garuu namarra kaa'uun ilmu. Baatii tokko namatti hin dubbatin haa jedhanis hin banna rakkoon qabu. Fidamee haadha faate. Garuu wanni walii dhaabnu bichaa akka miila dhiqaan hin jenne maale. Hin banna maal yoo ragaa qabaattee akka tasaa dhuguma waatti dubbanne bar waan takka waan nuun hin je'in nu akka nama tokkotti dhayne. Isheen waa'ee miseenjeraa maaliif giftara miseenjeraa jettee dubbattee jennaan boontu taphachiisni isiin ammoo waa dhayxee waan biraa kitaaba haaraa ooyii bantee itti himte osoo waan namni hin jedhiniin. Ofii gabbuusan ila gaafa sanis nuyi kennineefi jennaan gabbuusan tokko jedhe. Maashaallah qabeenyi dhufaa jira yaa rabbi gara keenya qabillee hin jenne barra tokkuma keessallee sila jedhe tapha jaalatamii duraan. Dhaqanii gad darbatan yeroo gad darbatan kana gaa. Haadha faatee galatoomii jenne nuti waan biraan jenne garma keenya keessatti. Rabbiin isa haa balleessu wallaahi dhaabbataan mataa isa haa gada gargalchu mee abaare aboobu wallaahi abaaruu barbaadaa yoo nama badii dalagu nama dhara namarra kaa'u rabbiin dhaabbatatti duwide isaa haa kutu. Amiin jedhaa warras jala yoo badii dalagaa jiraattanillee. Dhugaa badii hammeenya namatti hin yaadina inkijibina sobina nama walitti hin oofina. Borqaa birii keessatti waan. Hinaan jedhe. Yeroo hinaan jedhe nama ilma namaa nama miila namaan deemtu hin abaarru dhageeffarsitti mane funyaan qabna yeroo na buqaatti dhoonneen man haadha raawwatu jedhe
ما نينا ما بار ما جننا ما بنا مديرة دي وان كيني وميلان ترى نشوف الدرا فيها الشاي maan dhufni maa asirratti dhugaan dubbanne haga garaa keessatti qabattee ما بار راسي baatii lama fayyaa olii gadi hin deemtu. والله أنا Gaafattu. يجون ربي المنيشين المنيشين المديرات المنب منيشين وشا كنا تنجو تن واني قرطمي تكاتم بدل بوكية سنجت وشا كافة كان مو أكا واني تسرديم في دعم يجي ما ناصري كذا تساي قرر حاجة سجرت يجي تشرت قرات في دعم بوسكي duranu jambar namni mataa keessa guddatu fi namni hudduu keessa guddatu kun rakkoo qaba jaanii beektaa keerroo yoo kan hubatu taate nama mataa lama kan jiran tokko beektu warra mataan isaa bakka lama beeru tokko yaani wanni fakkaatu tokko darbee nama keessa jira kanaaf akkaasi rakkoodha. Hudduu yoo udaan baattee deemte malee maal faayidaa qabdi naman akkana bilaashuma nama. Kanaan waan guddaa godhanii kan haasa'uun. Amma amarra ittiin ta'anii ittiin udaanuu malee faayidaan qabdu. Namni garuu hudduu akkas ga'u baatee udaan garaa keessatti dubbii udaan caala ajaa'ibu baatee deemuun ammoo sirrii miti. Himatee gaafatee waan akkana naan jette jedhee yoo dhuftee gaafatte aan dhugaan deebisa. Waan hin jedhin ammoo hin jedhu. Islaam Mubaarak tor. Islaam Mubaarak fiigaa dhufe maaliif amma maaliif deemaree maali rakkoon isaa? Silaa gas kun shabakaan isaa hin jira. Shabakaana fakkaate. Dubai namni deebi'uu hin danda'u. Silaa daqiiqaa meeqa? Moo akkam? No irraa bahee jira dhugaa irra hin jiru. Inni akkasi. Hin jiru. Haadha faateetti ishee godhaa fidaa dinaa footoo ishee gad deebiif na dinaa ofii haftee qalama. Isa baay'ee wanni tokko ta'e irraa badee. Abboo sadee tanaan irra deebisi baay'ee haake. Saree tanaan naa ta'ee jira. Nama kabajda rabbuun kabajne. Nuyi rabbi sudaan malee nama takka sudaan hojii abbaa fedhaa ta'uuti. Maal na haa keenya irratti waan ta'eef. Bara sarittiin boontuudha boontuu jimmaati bara. Abboo haadha faatee fakkaate fi bootuu fakkaattu. Sirriitti haadha faatee mataa taatee jirti. Nagaa reewanii kana keessa ijija kana keessa. Miseenjara. Orang kanumne yaa gadi. Ila dhaggeeffadhu gaafa isheen tokko bana turraan ishee biyya kaananidha gaafa dura olaalta lawanni yabbuu maraattu takka ani numaahu musliima natti amma gaafa duraa san jechuun laale wallahi ilma namaan fakkaatu qasaman billaa. Qeerroo mangistii. Jirta qacalee ilmi dhiiraa jirta kan fayyaadha. Maaltu si tuqe qeerroo waatu si tuqe moo? Miira keessa galti jedhee dhugaa anaa liivii jiru beektaa mana cufadhee gara nayyoo si ilaalu beektaa uummanni baay'ees jedha waan jiruuf. Dhaggeeffadhaa ila. Dhugaa miira keessa gale qeerroo naqa jedheetumaan dhufe rabbii. Wallahi miira keessa gale akkam seeta. Nagauma rabbii kana gara laafoo bira dhaqee taphachiisaa ture haadha faatee wajjin taphata sii galee. Yoo akkana taphachiisuu giiftii namicha kanaatiin hin qaxxa'amuu jette. Maal balleesse laata jedhee ammallee birallee dhaqee yoo jedhu kun waan baatii lama dura akkana naan jettee boontuuni akkana jettee waan boonturraa walii gad fuute achitti gad tarsaasaa turte. Achi mana boo aaree namni maal godhaa kijiba. Namitti tanaanillee waa waliin jedhee hin beeku itti haasee hin beeku dubbima namitti tanaa maal godhanii walii gad deemanii jedheetii miira keessa gale akkasitti. Garuu namni waan namni naatiin takka haasa'uun sirrii miti dogongora dhufanii nagaafachuu achirratti dubbachuun dura nagaafattee so jette ragaa wajjin ragaa qabdi sagalee kamii waan akkasii jedhe haadha faate irratti leenca sii kenna naan jedhee jettiin teette. Eenyu jedhaan sun namitti hin beeki bineensaa namittiin sun wanni erbeedha sun boontuun jechuudha. Haati faatee. No boontuun.